guyyaa kana geessan sagantaan har'aa kun egaa gareen tiyaatiraa gurraacha waloo asuma Inistituutii Aartii Oromiyaatti baratanii asumatti eebbifamanii gareen kun osoo hin bittinnaan waliin ta'uudhaan har'a kun maqaa garee gurraacha waloo Theatre Production baafachuudhaan guyyaa har'aa kana seenaa Onesphorus Nasiib irratti xiyyeeffate nama biyya Oromoo jedhu tiyaatira kana waliin eebbisiisuudhaaf asitti baga argamtan baga waamicha keenya kabajanii nu dhuftan jedhu. Hayyee isinan eebbisa eebba qabadhaa. Abidda tulluu yaabetaa gamaa gamanatti ifaa coqorsataa lafa uwwisaa duumessataa samii uwwisaa leenca leenca qabatetaa isarra aanetaa dubbii keessan gamni hin qabin beekaa isin hin barbaachisin gindii keessan hin qabin sibiila isin hin barbaachisin abidda tulluu yaabetaa gamaa gamanatti mul'adhaa leenca leenca qabatetaa isarra aanetaa hankanan beekaa waaqni hunda beekaa kan irrate waaqayyotti isiniif haa guutu. Guutaa Dajaneegaa ijoolleen kun egaa eebbifan booda akka hin bittinnoofneetti akka abbaatti akka obboleessaatti loluudhaan ijoolleedhaan hanga ammaatti tursiisee guyyaa kanaan ga'eera. Egaa haasaa baniinsaa bu'aa ba'ii keessa dabartanii nu taasisee keessummaa kabajaas gara waltajjiitti nu affeera. Akkuma tiyaatira mata dureen isaa gurraacha waloo jedhu seenaa uummata Nubiyaat irratti hundeeffate eebbisiisnee maqaa gurraacha waloo jedhu achumaan hundeeffamnee piroodakshinii tiyaatiraa taanee har'arra geenyee imaanaa artistoonni qaaliin gaafa darbe asitti nutti kennan fuunee guyyaa kana geenyee mul'anni keenya asii miti. Aartii Oromoo hin guddisnan jennu sababni isaatu aartiin Oromoo jalqabumayyuu guddateera. Aartiin Oromoon taane akkas jedhee warri haasa'u warra aarsaa lubbuu kana duratti kan falame sana busheessuu barbaadudha malee aartiin Oromoo guddateera. Nuti garuu hin dagaagsina bakkuma jiru sanatti hin guddu. Keenya miti maqaa biyya kanaa caafii isaaniitti irratti fiixee aartii biyya kanaatti irratti kan waamaman ilmaan Oromooti jechuudha. Aartiin iddoo olaanaa qaba. Sirna addunyaa kana keessatti namni kamiyyuu aartii keessa jira. Sagantaa irraa kana waan adda godhu karaa saayinsawaa ta'een wal dura jibbuusaa waan teechisaniif saayinsii sana waan qabatanii deemaniif saayinsii aartii sana immoo kan qabsiise galata guddaa kan qabu Inistituutiin Aartii Oromoo Aartii Oromiyaa hundaa ol galata guddaa qabaa haamilee akkanaa kennitaniif hin barbaadu. Aartii kana keessatti jalqabuma aartiin hojjedha jedhanii yaaduun mataansaa milkaa'ina. Aartiin seenaa hawaasa tokkoo, eenyummaa hawaasa tokkoo, saba tokkoo sirriitti agarsiisa. Nuti immoo hundumti keenya hawaasa bal'aa kana keessatti aartiidhaaf gatii kenninee waamicha isaanii kana kabajnee asitti argamuun keenya warra ulfina qabnu jechuudha. Kanaafuu ulfina qabdu haamilee ofii kennaa. Haasawa kiyya ijootti gaafa nu deebi'u biyyi teenya ayyaantudha. Ayyaantudha yoon jedhu nuti hin beeknu malee nuti hin qalbeeffanne malee addunyaadhaaf hangafa. Maaliif arkeolojistoonni akka mirkaneessanitti Luusiin argamni ishii biyya keenya nuti ilmaan ishiiti. Addunyaan ilmaan ishiiti. Gaafsan biyyi teenya hangafa addunyaati. Kana aartiin kun mul'isuu danda'uu qaba. Ittan deebi'e. Afrikaa keessatti biyyi teenya hangafa. Yoomiyyuu taanan bilisummaa ishii kabachiistee biyya jiraatte. Kunis aartiidhaan deeggaramuu qaba. Keessattuu afaan keenyan afaan galaana ta'e kanaan aartiin hin hojjetamne waan ta'eef aartii kanatti seenuun
murteessaa fi isa ijoodhaa baga itti seentanii baga gammaddanii kanaafuu jabaadhaa hin jiru. Itti aansuudhaan wanni sirriitti kaasuu barbaade haasaa tokkotu ani barsiisadha. Hawaasa odoon baratiin nu barsiisee jedhama yeroo baay'ee. Ani garuu kun natti hin tolu. Hawaasa odoo mana barumsaan dhaqin nu barsiisee yoo jenne malee afaan Oromoo otoo yuunivarsiitii tokko hin banatin otoo barreeffamaan hin taa'in addunyaa mo'ate. Maaliif nama gaddisiisa? Maaliif nama gammachiisa? Nuyi ayyaantu. Maaliifan kana kaasa har'a hayyoonni yuunivarsiitii keessa jiran liingwistikii baratan afaan warri keenya abaabayyoonni akaakayyoonni sirna darbe keessatti itti fayyadamaa turan jechi isaan wanqatee jira koottaa jecha itti daballaa jedhamee hayyoonni taa'anii jecha fabrikeet godhan jiru. Yoo kan jarri itti fayyadamaa ture ganne malee harcaasne malee. Mee warri naatural saayinsii baratan group 8 element predictability keessa dhaqa. Group 8 elementiin kuni maal jedhama afaan Oromooti? Mee namni natti himu. Gaazota luujii jedhama. Luujii jechuun maal jechuudha? Luujii jechuun maal jechuudha? Harcaasuu keenya isinitti muufan. Gaazota luujii jechuun warra hin kennine, warra hin fudhanne, stable gas warra ta'anidha. Luujii jechuun afaan Oromootiin sa'aatii keenyatti fayyadamuu fana nuti isinii deebisa. Maxaana jechuudha, farda maxaana. Farda maxaana jechuun kan hin fe'amne, kan hormaataaf hin taane, kan lafatti gatame jechuudha. Waan biraas kaasa. Afaan Oromoo keemistirii keessa seena, saayinsii keessa seena. Garuu barreeffamaan hin turre. Hawaasni kun afoolan aartiidhaan sirna duudhaa fi safuu afaan Oromoo keessatti kana dabarsaa ture. So afaan keenya ammallee dureessa. Hayyoonni jiran laayibirarii. Kanaaf afaan kana carraa qabduu guddisaa ulfaadhaa kanatti seenuu keessaniif baay'ee itti gammadeen jira. Sinduukaa jirra karaa hundumaanuu haamilee kennuu dandeenya. Karaa baay'eedhaan sin deeggaruu dandeenya. Ijoolleen aartii kanatti seentan instituutiin kunis instituutii addunyaa irratti beekamtii olaanaa argatudha. Be optimistic, holistically waan gaarii irratti, waan nama gammachiisu irratti hojjetamuu qaba. Akkan jalqaba irratti kaase hangafa addunyaatti erga taane addunyaan maaliif wal lola? Soo nutu araarsuu qaba. Nutu araarsuu qaba. Hin maminaa qaba. Bahuu qaba kun. Ta'uu qaba kun. Kanaaf aartiin yeroo baay'ee tiraajedii fi koomeedii irratti raawwata. Tiraajedii san warri jalqabdan kuni waan nama gaddisiisu san dhiisatuma mee waanuma haamilee qabu waanuma nama gorsuu danda'u baay'ee qabdan waan ta'eef isaaf milkaa itti fufaa warri maatii ijoollee bira dhaabbadhaa. Ijoolleen haamilee haa argatanii haa jajjabeessinuu haa guddatanii lataa dagaagaa galatoomaan jedha.
wantoo hir'uu qaba guyyaadhaaf sardama qawwis guuteen beeku guyyumaan argama carraaqii booddeetii martuu jijjiirama maaf gaabbiin of ciirta jabaadhu yaannama jireenyi yaaliidhaa tokko lama guuta jarjartee murteessimee jedhii meessoota miidhuu ammaa furmaata fiinisa obsaan irraa turte gaariidha fiinsa abdiin kutiin yaanamaa guyyaan kunis darbama ilallabini waan hamaa arristaree himamaa abdiin kutiin yaanamaa guyyaan kunis darbama ilallabini waan hamaa arristaree himamaa mee ilaali gamaa garan haman ca'o wantitti qooraman hundi dhibeen ta'o humni kee barnoota fuuldura kee ibsa qoorumsa qaariyoon qalbii keeyyuu ciibsa keessisu gayyoo eegariif tiradhu kufaatii namaan mudhii jabeeffadhu harka keenyatiin iddiidii ciniinnadhu akka humna qabdu ammayyuu yaadadhu abdiin kutiin yaanamaa guyyaan kunis darbama ilallabini waan hamaa arristaree himamaa abdiin kutiin yaanamaa guyyaan kunis darbama ilallabini waan hamaa arristaree himamaa wantoo hir'uu qaba guyyaadhaaf sardama qawwis guuteen beeku guyyumaan argama carraaqii booddeetii martuu jijjiirama maaf gaabbiin of ciirta jabaadhu yaannama abdiin kutiin yaannama abdiin kutiin abdiin kutiin yaannama 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 waliin jennaan abdiin kutiin yaannama 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 wajji jenna abdiin kutiin yaannama abdiin kutiin yaannama abdiin kutiin yaannama abdiin kutiin yaannama salphaadhaan eegala abdiin kutiin yaannama abdiin kutiin yaannama abdiin kutiin yaannama abdiin kutiin yaannama galatooma
se tuma adu iti se tuma adu guya guya daininu ne agarbe wajinu guya guya daininu ne agarbe wajinu ke bare ni kalinu na bochi se ke amalinu na bochi se ke amalinu yadan onerana te sukaniani ke na jabesu yadan onera na te sukaniani ke na jabesu rufte na lalu dandesu rufte na lalu dandesu rufte na lalu indandesu guya guya daininu ni agarbe wajinu guya guya daininu ni agarbe wajinu ke bare ni kalinu na bochi se ke amalinu na bochi se ke amalinu soba
Maqaan koo Guutaa Dejaniiti. Tiyaatira nama biyya Oromoo keessatti barreessadha. Daarikteeras akkasumas taatodha. Guyyaan irraa kuni maal sin jechuun danda'a? Haalota jiranii baay'ee ulfaatoo turanii garuu ogummaa kana waan jaalannuuf dabarsineetoo har'a keenya guyyaan irraa immoo baay'uma guyyaa gammachuuti jechuudha. Guyyaa itti waan itti dhamaate san uummata biraan geessu waan ta'eef baay'uma namatti tolaa jechuudha. Tiyaatira kana masqala irra jalqabne ji'a torbaffaa akkas ji'a torbaa fi guyyaa torbee lama waan akkasii fudhate jechuudha. Tiyaatira kana keessatti dhugaa dubbachuudhaa fi akkuma egaa aaktarriin nafaa ijoollota xixiqqoo keessa ture agarteerta. Ijoollota xixiqqoo kana immoo tokko shaakalchisteet warri indidha. Daa'imni gaafa as bultu qorri fa'aa itti qorreetu waan akkasii taa'e dhukkubsatti indiddi. Daa'ima kana fa'aa jijjiirratti rakkoo ture. Nu gidduu gurraacha waloo gidduu immoo baay'uma ijoolleen kan guruppichaa waan ta'eef piroodaakshinichi pirooduus kan godhe tiyaatiricha guruppichaa waan ta'eef nam kamuu akka abbaa dhimmaatti waan tureef baay'uma ulfaataan turre. Garuu gama aakteraa haalarraa kasti godhamaniitiin baay'ee ulfaataa ture jechuudha. Qaamoleen hundeeffamuu keenya sababbiin nuyi tiyaatira kana dhiyeessuu keenya jalqaba keenya kan ta'e Oromiyaa Aart Institute hojjettoota isaa guutuu wajjiniin baay'uman galateeffadha. Qulqulleessitoota amma waardiyyaatti jechuudha. Yeroo iddoo kana keessa deddeebinutti wantoonni adda addaa amaloonni adda addaa hin beektan nama baay'ee kana mul'achaa ture. Wal dandeenyetuma nu danda'anii wantoonni kun sagantaa kana irraan gahuudhaaf Oromiyaa Aart Institute fi hojjettoota Oromiyaa Aart Institute baay'uman galateeffadha. Maali sila manti? Bishani bana se mesele. Bishani isaan dirqonni beeta. Kennifa. Anta kofas. Abeeti keete. Mun afun tu koftaalla siqaat inji. Gammachuu Tsaggaayeen jedhama. Barsiisaa fiilmii fi tiyaatiraati. Yuunivarsiitii Wallagaatiin barsiisa. Tiyaatirri nama biyya Oromoo jedhu kun tiyaatira jabaa ture. Isa dura garuu inistitiyuutii kana keessatti hojiin hojjetamu kamiyyuu hojii saayinsii isaa eeggateedha. Hojii yoomiyyuu jajamuu danda'u baratti darbee ilaalamuu danda'udha. Innarraa garuu baay'ee kan adda isa taasisu haala Oromoon kaleessa keessa ture, kan Oromoon har'a keessa jiruu fi kan Oromoon bor keessa jiraachuu danda'udha kan inni qabatee jiru. Qabiyyee isaarraas teeknikaan ittiin dhiyaates dandeettiin taatotaas akkaataan qindoomina waltajjiis hundumti isaa baay'ee gaarii ture. Qophiiwwan amma ammaati as keessatti daawwataman keessaa wantoota warra ani ilaale keessaa inni kun baay'ee qophiin itti gammadeedha. Ani dandeettii taatotaa kana baay'een ajaa'ibsiifadha. Sababiin isaa ijoolleen kun erga eebbifamanii booddee otuu gargar hin tamsa'iin walitti qabamanii tiyaatira kan biraa isattiin eebbifaman malee tiyaatira lammaffaa isaaniidha. Akkan odeeffannoo isaa qabutti gareen kun gaa namoota kennaama isaanii Waaqayyo ganama keessa isaanii kaa'e barumsaan gabbisanii amma immoo biraa hafuu didanii hojii kana hojjechaa jiranidha. Cichoominni isaan agarsiisan baay'ee gaariidha. Kan biraa immoo dandeettii taatotaa keessaa wanti baay'een ajaa'ibu nama lafatti beeku waltajjii sana irratti nama biraa ta'e kan natti mul'ate hanga eenyummaa isaanii sasirrii wallaalutti kan ga'e jechuudha. Tiyaatirri immoo akka kanatti gaafa ta'anii hojjetanidha kan inni bareedu. Tiyaatira fiilmii wantoota kaan irraa kan adda taasisu baay'ee dadhabbii qaba. Akkaataan shaakala isaatii wanta al tokko waltajjii irratti dogoggorte deebitee sirreessuu waan hin dandeenyeef waan hundumaa itti yaaddeeti kan itti hojjettu waan hundumaa sammuu kee keessaa fuuteeti teeknikiin ittiin dhiyaatu hundumtuu dadhabbii mataa isaa danda'e qaba. Laayitiin sagalee wanti hundumtuu sochii sana duukaa deemuu qaba. Kanaaf qindoomina isaa jaalladhe keessumaa siinii jalqabaa irratti bifa gaaddidduuti wanti isaan hojjetan seenaa waggaa meeqa dura ta'e utuu fiilmii ta'e waraabneetu bilaakin dewaayitii goona yookaan immoo teeknika ta'e gurraachessina. Amma inni isaan gaaddidduu keessatti hojjetan sun garuu dhuguma seenaa jabaa hojjechuu isaanii agarsiisa. Baay'ee itti gammadeera. Barattoota kanaaf ani jabaadhaan jedhuuni hundi isaanii jaboodha. Namni tokko erga eebbifamee booddee walitti deebi'ee carraa kanaan sagantaa kana akkasittiin hojjechuu yookaan tiyaatira akkasii hojjechuun isaa kan jajjabeeffamudha. Isaaniin jabaadhaa jechuurra aartii Oromoo ormi bakkee taa'ee qeequ kana hundumtuu dhufee akka ilaalu. Gareen kun immoo jabaatee qaamota barbaachisan irraa ispoonsarshippiis haa ta'u wantoota garaagaraa barbaadee utuu Oromiyaa keessaa bakkoota murtaa'aa ta'e yoo bakka hundallee gahuu dadhaban bakkoota murtaa'aa ta'an irratti utuu tiyaatira kana agarsiisanii miidiyaa kavareejis yookaan uwwisa miidiyaas argatanii miidiyaawwan adda addaa irratti yoo xinnaate kutaamte xiqqaan isaa kutamee bahee haala Oromoon har'a keessa jiru Oromoon akka kutaadhaan gandaan amantiidhaan wantoota garaagaraatiin akka waliin qoonnee ergaa kana bifa tiyaatiraatiin utuu ittiin nu ga'aniin jedha. Akkuma hundumti keenya beeknu Oneesimoos Nasiib kan inni qabate gara biyya Itoophiyaa dhufe yookaan gara biyya Oromoo dhufe
amantiidha, amantii pirootestaantiidha. Garuu immoo amantii sana keessa taa'ee ogbarruu Oromoo guddiseera, aadaa Oromoo dagaagsuu danda'eera, Oromoon akka kutaa hundumaarraa ta'ee wal dhaga'u taasiseera. Har'a Oneesimoos Nasiibiin Oromoo kutaa kam jiru yoo gaafatte namni wal laalu hin jiru. Kun immoo hojii isaan qabatan kun hojii jabaa ta'uu isaa agarsiisa, jabaadhaan jedha. ንጉሶ ሻምናት ይንገሱ አባ ማቲያስ እንግዳ ይዞ ደጆ ተቆሟል። ላስገባቸው። አስገባቸው። ምን አገባቸው? አስገባቸው። አስገባቸው ነው አስወጣቸው ነው። ንጉሶ ላስገባቸው። ረዳ አስገባቸው። ንጉሶ ሻመት ይንገሱ እንኳን በደህና ወደ ቤተ መንግስቴ ወደ እኔ ግዛት በሰላም መጣ። ወደ ጉዳይ መግባት ትችላለህ። ንጉሶች በደብዳቤ እንዳደረስኩ የደግ ሰው አስተምሮት አለኝ እያለ ነው። ይሄ ሰው አዎ ይሄ ሰው እኮ ይሄ ሰው አዎ እንደው እናንተ ካህናት ያሰባችሁት ምን ይሆን? እኛማ ያሰብነው እስቲ ለሱ ውጭ ቆዩልን ፍቃዶት ከሆነ ንጉሶች የእኛ ሀሳብን ትሰማላችሁ። አስወጣቸው። ላስወጣቸው። አስወጣቸው። Maqaan koo Beeteleem Fayyisaan jedhama. Taatuummaadhaan hojjechaan ture. Akkasuma immoo muuzikaal tiyaatirii waan ta'eef muuziqaawwan achirra jiran faaruuwwan sana yeedaloo fi walaloo isaa qindeesseera. Baay'ee bareeda ture. Amma eegneen olidha. Amma kana immoo odeessiin isaan baay'ata jennee baay'ee sodaachaa turre. Garuu amma eegneen ol milkoofneerra. Shaakalli isaa naannoo ji'a 5 olii ji'a 6 akkas shaakalli irra erga iskiriiptii fudhanneerraa eegallee bu'aa baay'ee qaba. Egaa bultii fa'aa irratti daballee ji'oota 5 ji'oota 6 sanaa ol shaakalameera. Hundumti keenyayyuu egaa tokkummaan keenya jaalalli keenya bareedaadha. Yoollee kan wal dhabdeen hin jiraata tokkummaadhaan yeroo hojjennu hojii gareeti waan ta'eef jechuudha. Garuu immoo wal dhabdeen suni kan jiraatu sababiima hojiirraan. Sababuma hojiirraatti wal loluudha. Isarraa kan hafe garuu ammuma wal lolanii ka'anii ammuma immoo araaramuutu jira hojiidha waan ta'eef jechuudha. As keessatti hojiirratti immoo wal dhabdeen utuma jiraate iyyuu gaafa gadi baanu garuu nagaadha jechuudha. Kanaaf wal dhabdeen jiraatus sababii hojiitiinidha. Malee wanta biraaf miti namni kamuu sababii hojiin maaliif bada jechuudhaan irraan kan ka'e wal dhaba malee wal dhabdee biraan qabnu jaalalli keenya tokkummaan keenya baay'ee adda. Utuu tokkummaaf jaalalli nu gidduu jiraachuu baate silaa hojii bareedaa akkasiin dhiyeessinu turre. Kanaaf tokkummaan nu gidduu jiru baay'ee cimaadha jechuudha. Tole, maqaan kan koo Lalisaa Barcoon jedhama. Sagantaa kana gama beeksisa garaagaraatiif gama hiriyoota kan kootiin dhaga'ee asuma uummata Karrayyuu naannoo aanaa Fantaalirraa hirmaachuu danda'eera. Sagantaa kana amma daawwadheen baay'ee jira. Tole, kan isaan aartii isaan nu garsiisan kuni kan isaanii qofaa miti seenaa uummata Oromoo yookaan immoo waan isaan dhuunfaa isaanii qofaaf hojjetanii miti bu'aa seenaa uummata Oromoo taatee kaleessa sirni darbe sirni Abisiiniyaa uummata keenya irratti hojjete har'a dhaloonni kun akkasitti baasee agarsiisuu waan guddaadha. Agarsiisuu qofaa miti uummanni Oromoo illee wanti beekuu qabu wanti kun gaa baasii baay'ee gaafata dadhabbii baay'ee gaafata dadhabbii humna isaanii dadhabanii dadhabbii kiisa isaaniitis immoo akkasuma sabni kun yoo biran dhaabbatanii alatti wanta kana tabba baasuun hin danda'amu. Isa sana tabba baasuudhaaf galma yaadame sanaan gahuudhaaf deeggarsi uummata Oromoo ni barbaachisa. Deeggarsi mallaqaa qofa osoo hin ta'in deeggarsi yaadaa ni barbaachisa.
namoonni tarii har'a isaan caalaa muuxannoo waan kan hojjechuullee qaban karaa gorsaatiin isaa ta'u karaa garaagaraatiin ispoonsar isaan gochuun isaa ta'u iddoo garaagaraa jiran wanti isaan hubachuu qaban qabeenyi kun qabeenya uummata Oromooti wanti isaan godhaa jiran kun boru seenaa uummata Oromootiif wanta lafataa waan dhaloonni keenya beekuu qabu waan ta'eef eenyumtuu osoo wanti kamiyyuu isaan hin daangessin irratti hirmaatee gama yaadatiinis gama mallaqaatiinis waan kana galmaan godhaaf kun dirqama guutummaa uummata Oromooti waan ta'eef borumaaf waan kana itti yaadne irratti hirmaannee isaan jajjabeessuudhaan akka biratti argamnu dhaamsa uummata Oromoo guutuudhaaf dhaama.